hiree uummata Oromoo tolchuuf halkaniif guyyaa lola jabaatti kan jiru woboon bakkeewwan hedduutti lola jajjabaa humna diinaa irratti geggeessu zooniilee cufa keessatti jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan woboo zoonii lixaa fi harsadee diina irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuun diina du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuun hoogganni waraana bilisummaa Oromoo gamasii ONM'if himan. Korommiiwwan sabaa jajjabeen mataa daabee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii harsadee Birgeediin Caffee Tumaa Cibraan Eerar Kormaa dheengadda waxabajji 29/2024 humna waraana faashistii PP lola woboon waxabajji 28 irratti taasise haaloo ba'uuf aanaa dugdaa fi booraa irraa wal qindeessanii dhufan woboon dursee daangaa aanaa dugdaa fi booraa gidduu bakka addaa coreetti haxxee itti hidhuun haleelee dacheetti ishee dabaleera. Tarkaanfii woboon kaleessa toora saayitii 10 daqiiqaa 30 hanga 12tti ergamtoota Abiy Ahimad irratti fudhateen loltoota sirnichaa namoota 240 ta'anii bobba'an irraa 69 ajjeesuun 26 madoo cimaan adabeera. Humna dabalataa wal qindeessuun reeffaaf madoo ishee kaasuuf dhuftes tarkaanfii boombii fi rasaasaan fudhateen 14 irraa ajjeese gariin madeessuun of duuba deebiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula bobbaa Irbuu Shinnigaan tarkaanfii humna waraana Impaayera Itoophiyaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun woboon zoonii lixaa waxabajji 30/2024 naannoo sa'a 9tti lixa Wallaggaa aanaa Haruu ganda Diggoo jedhamtutti hattee itti hidhuun baaruda ulachiisee rasaasaa waadee 6 battalatti yoo ajjeesu 7 madoo ulfaataa taasisuun walii ishee baachisiisee bakka irraa dhuftetti yoo booda deebisee qawwee haakaamaa tokko irraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon zoonii lixaa bobbaa Irbuu Shinnigaan har'a ganama barii addoolessa tokko godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkootti ganda Waatoo keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP maqaa riphee lolaan bobbaafaman irratti fudhateen du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii boonsaa kanaanis waraana Abiy Ahimad du'aaf madoon adabuun cinatti qawwee haakaamaa 5 fi SKS 2 irraa hiikuun loltoota sirnichaa eeguuf hidhachiifaman maqaa riphee lolaan bobbaafaman 5 harkaan qabee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Bobbaa Irbuu Shinnigaas itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Lixi aggaraana meetara roobii keessatti qabeenyi qonnaan bultoota gubachuun barbada jaaleeraan gameessa guutuu gabaasan akka ta'anitti isiniif dhiyeesse. Uummanni Oromoo biyya isaa keessatti nagaan jiraachuu erga dhaabee waggoota hedduu lakkoofsisus addattammoo bara murna biltiqinnaa keessa waan takka argee hin beeknetu irratti raawwatamaa jira. Duula guddaa uummata Oromoo irratti maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun geggeessaa kan jiran loltoonni PP carraa kanatti fayyadamuun manneen hawaasaa sakattaa fakkeessuun saamicha erga raawwataniin booda akka saamichi sun hin mul'anneef jecha manicha ibiddatti kaa'uun gubanii barbadeessuun biraa deemu. Waxabajjii 30/2024 lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii jedhamu keessatti nama maqaan isaa Mul'ataa Tufaa jedhamu jalaa mi'a mana keessaa dabalatee mana tokko guutummaatti jalaa gubuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkasumas guyyaa kana waxabajjii 30/2024 nama maqaan isaa Toree Magarsaa jedhamu jalaa ammoo dogdoqqee tokko yoo guban namoota hedduu irrattis reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni kunneen dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanichuma ganda Faallee jedhamu keessatti waxabajjii 29/2024 barii keessaa sa'a 2 irratti dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Girmaa Dirribaa fi Shibbiruu Mootii jedhaman mana hidhaa magaalaa Aanichaa Shinoo keessaa baasuun haala suukkanneessaan hawaasa fuulduratti rasaasatti roobsanii ajjeesuu isaanii sagantaa keenya darbe irratti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Godina Arsii Ba'aa Namartii gandoota gargara keessatti reebicha hawaasa nagaarraan raawwatamu jabaateetti fufi. Jaalhinna sabaa dabalata qaba. Humni badee balleessan maqaa nageenya biyyaa eegna jedhuun bobba'ee uummataan woboo isintu nu lolchiisaa jira jedhuun badii isaanii malee dararaa gar malee irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni yeroo hedduu irra deddeebiin ONM itti himaa turan. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 30/2024 waraanni maafiyaa PP uummata nagaa ajjeesuu hidhureebu qabeenya saamuu fi ibiddaan barbadeessu gocha aadaa fi safuu hawaasichaatti bu'u hojjechuuf gara jabummaa Abiy Ahimadiin bobbaafaman ijoollee
ijoollee xixiqqoo loon eegduun woboon eessa jira jedhanii waan isaan hin beeknen humnaan himsiisuuf harka lamaan walitti hidhanii aduu keessa tursiisuun garmalee qaamni isaanii ho'uu irraan kan ka'e ijoolleen lama of wallaaluun gara mana yaalaa akka geeffaman namoonni maqaan isaanii rakkoo nageenyaaf jecha akka eeramu hin feene ONM'tti himaniiru. Humni murna nama nyaataa kanaa umurii isaa dheeressuuf jecha namoota hedduu godina Arsii Bahaa aanaa martii gandoota akka Gaadoo, Gaadullaa, Heellaa fi Gaadoo Arbaa keessaa hidhatti guuramanii jiran maqaan isaanii Fallaqaa Lammaa, Wandaataa Huseen, Leencoo Huseen, Kadiir Amaan, Abdurrahmaan Haajii, Baraaddiin Huseen, Ahimad Siraaj, Kaamiil Galmaa, Muraad Muhammad, Diitaa Zawudee jedhaman kanneen mana hidhaa magaalaa aanichaatti hidhanii reebichi guddaan irra gahaa jiraachuu fi achi keessattis maatiin isaaniiyyuu akka hin dubbisne dhorkaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Kana malees guyyaa dheengaddaa waxabajjii 29/2024 ganda Goraa Silingoo irraa nama maqaan isaa Ibrahim Amin jedhamu magaalaa aanaa irraa butuun reebicha hamaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaatti darbatamee jiraachuu jiraattonni ifoomsanii jiru. Akka hawaasni bakka sanaa eeranitti qeerroon kun baadiyyaa irraa gara magaalaatti yeroo inni dhufee waraqaa eenyummaa isaa ilaaluun gandi keessan woboo wajjin oolee bulaa jira ati amma magaalaa keenya rukuchiisuuf dhufte nutis dursinee si ajjeefna jechuun reebaa erga turaniin booda harka isaa duubatti hidhuun mooraa waraana isaanii geessus himan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa waxabajjii 30/2024 ganda Gaadoo Gaadullaa keessatti sababa woboon tarkaanfii fudhateen isintu da'oo ta'ee fi nu rukuchiisaa jira jechuun uummata humnaa ol reebuun nyaata fi dhugaatii dirqiin gurrachaa oolan jedhu. Godin Bunnoo Beddellee haana cawaqaa milishoonii reebicha jabaa jiraattota irra taasisu hidhaa darbuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatu qabdi. Afaan qawween dirqisiisuun hojii akka feetee kan hojjetu sirni faasistii PP haala danqaa fi qorqalbii hawaasaa miidhu xiyyeeffachuun jiraattota iraarsuu jabeesseera. Murna abbaa irree koloneel Abiy Ahmed caasaa bulchiinsa fudhatama qabu diriirsee gaaffii siyaasaa sabootaas deebisuun hojiiwwan uummata fayyadu hojjechuurra bulchiinsa sarkatti jibbame dirqiin uummata fudhachiisuu dararaa uummata irratti maqaa deeggartoota wobooti jedhuun fudhatu jabeessee jira. Akkuma kanaan dheengadda waxabajjii 29/2024 halkan toora sa'a 4 waraanni goolessaan PP godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaarraa gara Raddaa Gabbiinaa bakka Addaa Gadaa Saballee jedhamu maatii ribarra jiru dammaqsuun reebicha irratti geggeessanii namoota lamarraan miidhaa qaamaa cimaa geessisuun himame. Namoonni milishoota faashistii PP reebaman Ahimad Alishoo fi Adam Xiqqaa kanneen jedhaman hogguu ta'u Ahimad Alishoo ijni isaa tokko loltoota kanneeniin buruqeera. Yeroo ammaas mana hidhaa aanaa Cawwaaqaatti dararamaa akka jiran beekameera. Kaab shaggaraana darraa keessatti hidhattoonni Amaaraa daangaa cabsanii seenaniif waraanni PP waliin ta'uun ajjeecha saamichaaf gubaatii manneen raawwatan. Dabalata qaba. Impaayeri Itoophiyaa keessa seerii waraqaa malee kan lafirratti hin jirtu waraanni raayyaattis impaayeritti osoo nagaa lammiilee ittisuu qabu hidhattoota finxaaliyyaa Amaaraa waliin tumsuun lammiilee nagaarraas saamicha ajjeecha suukaneessaaf gubaatii manneen raawwachaa jira. Humnoonni federaalaas ta'e humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa sirnichaan jalatti tiksuuf malee nageenya hawaasaa kanaaf birmanna tokkollee dhabuun uummanni guyyaa isaa afaan eegumsaaf qaama isaaf rifata dhabuun afaan bineensa bu'aa jira. Tumsa raayyaattis impaayeritti hidhattoota Amaaraa waliin taasisanii waxabajjii 29/2024 daangaa Oromiyaa kallattii Kaab shaggar aana darraa gandiraachootiin finxaaliyyiin Amaaraa cabsanii seenuun hawaasi hidhannoo hin qabne weeraruun gocha ajjeecha suukaneessaa saami gubaatii manneeniif shororkeessummaa ulfaata irratti raawwachaa jiran. Gochi dhala irratti raawwatamu gareewwan kun raawwatanii maanguddoonni sababa umrii isaaniitiif jala ba'uu hin dandeenye Attaaluu Baqqalee namgan 62, Habbiyyuu Mootummaa namgan 75 fi Aliyyuu Miruu namgan 28 weerartoota kanaan ajjeefamuun hima. Manneen hawaasaa 40 ol ta'an weerartoota kanaan kan gubateef maanguddoonni qaamaan irruu gan 52 Geexee Alamuuf Wayyuu Baqqalee namgan 55 ijaan arguu hin dandeenyeef miidhaa sammuu qabu baqachuu dadhabuun waliin akkuraanii gubachuun hima. Uummanni naannoo kana rakkoo hedduuf saaxilamaa kan jiraniif namni isaan eegdabuun namni ganna 40 maqaan isaa Haabbuu Shariifoo jedhamu. Dhukaas gareen kun itti dhukaasanii rasaasaan madaa'ee jiraachuu jiraattonni aana darraa dubbatan. Dhumirratti humnoonni kun loowwan uummataaf midhaan hawaasichi qabatu hambisuun guuruun gara naannoo Amaaraa taggalan jiraattonni naannoo sunii gocha kan irraa hafan. Garuu dukkeen biyya laata arganne yoo dabaru gareen finciltoota M23 waraan Koongoo injifachuun naannolee Haaraa Kaab Kiivuu keessa to'ate. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasicha akka ta'aniif dhiyeessa. Gareen finciltoota M23 baari Paapilika Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa Kaaba Kiivuu keessatti walitti bu'insa waraana Koongoo FARDC waliin uumameen naannoo haaraa lama to'achuu danda'eera. Kamisa galgala naannoo Mirikii fi Kimakaa keessatti walitti bu'insi amaa M23 fi loltoota Koongoo gidduutti kan uumame yoo ta'u
lola kanaan mo'icha argatanii naannoo lamaan kana qabachuu danda'aniiru. Akka maddeen waldaalee siivikii hedduun jedhanitti ergasii jiraattonni naannoo lamaanii haleellaa finciltoota ganama naannoo sa'aatii 3tti raawwatameen booda baqataniiru. Bulchaan naannoo Lubeeroo Koloneel Allaayin Kiweewaa naannoo Mirikii fi Kimakaatti lolli itti fufee jiraachuu mirkaneessaniiru. Akkasumas finciltoonni kun boombii hedduu darbachuu isaanii Kaaniyaa Baayongaa fi Kirumbaa rukutuu isaanii gabaasni yeroo agarsiisutti daa'ima tokko dabalatee namoonni 5 du'uu isaanii fi namoonni hedduun madaanii akka hafan miidiyaalee Rippaabilika Dimokiraatawaa gabaasaa jiru. Finciltoonni M23 mootummaa Ruwaandaan deeggaramaa jiru jechuun komeen adda addaa irratti dhiyaatus pirezidaantiin Ruwaandaa gargaarsa taasisan dhaabuu irra barbaachisaa ta'ee argamnaan Koongoo loluuf qophiidha jechuun isaanii ni yaadatama.